Hadda kan namatii miti kootu manisniif dhufee mafarrashaa carqii jedhee firaashii jedhee tiraasii jedhee kana ni mana kooti hojjechiisee kana yeroo baay'ee afaaniin firaashii kana hojjechiifadhaa isa bareedaadha jedhee isinitti maa ture hamma immoo kunoo ofii koof hojjechiifadhee isinitti agarsiisuun barbaade. Maashaallah namoonni baay'een ajajattanii jirtu. Inshaallah isinii bahaa yeroo inni bahee jedhee tokko tokkoon kanan viidiyoo isaa isin biraan gahuutu ta'a. Firaashii baay'ee tokko bareedaa ta'e jechuudha. Arabiyaan majlisiidha. Waa tokko garaagarummaa hin qabu. Irra taa'ee irra deemee akka barbaade godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo maga nagaa taatanii iidiin akkam baga iidii irraa aftanii inshaallah sadfuun illee rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u isiniin jedha. Akkuma argitan ukaa utuu haasaan dheeressin gara waanan dhufeettiin darbaa. Maashaallah firaashii kana yeroo baay'ee firaashii ispoonjiin gadiin taa'aa jajjabaa miti yeroo keessaa isa haphataa deemaa. Kanaaf silaa birrii baastanii wanta tokko bitachuun keessaniin oollee waan gaarii bitadhaa jedhee amma YouTube irratti dubbadhu wallahi keessan namoonni meeshaa nagaafattanii gaa hin beektu hammam akkan isiniif ibsu jechuudha waan jiru. Maaliif yeroo baay'ee an YouTube irratti viidiyoo hin gadhiisu garuu namoota keessan meeshaa nuu biti yookiin kana nu hojjechiisi jettanii nagaafattanuu keessaanan isiniifan ibsa jechuudha waan jiru hundasaa wal bira qabee. Akkasii gaa firaashii kana yeroo baay'ee afaaniin isinitti maan ture. Garuu hadda kunoo ofii koof hojjechiifadheenii haala kanaan maashaallah baay'ee tokko jabaa bareedaa kan ta'e boondidii isa kan Arabiyaan majlisiiti. Waa tokko waan wal dhabu hin qabu boondidii Arabiyaan majlisiidhaan jechuudha. Firaashiin kunis tiraasiin illee kana yeroo darbe isin beeksisee yeroo tokko beeksiseen ture yoo viidiyoo sana argitanitti ta'e kan hin argin immoo keessa gadi viidiyoo koo jala galaa ilaalaa. Akkuma argitanuu maashaallah firaashiinsaas tiraasiinsaas jabaa bareedaa yeroo irra taa'anuu asin jedhu achin jedhu. Amma fakkeenyaaf firaashiin ispoonjii tiraasiin ispoonjii yoo namni tokko dhaqee irra taa'ee lafaa kaasaatiin afaana bareechaa jedha. Inni kun immoo silaa achumatti waxxaramee jira. Firaashiinsaas gadiin jedhu tiraasiinsaas yoo hirkatanis yoo fuudhanii irra hirkatanis yoo akkamuu godhanii as dabee achin dabu keessoon isaa boondidiidha jechuudha. Tiraasichis firaashichis immoo boondidii isa andinyaa isa qulqulluu jechuudha. Jalaan carqii jaratti hodhisiisee rakabarii irra keessaan immoo kun akkuma argitanu carqii isa bifa biluu bilaakii kana irratti hojjechiifadhee ziippii isa andinyaatiin godhamee akkuma kanatti waxxaree ta'a jechuudha. Irra deemanuu akkamuu ta'anuu asin jedhu achin jedhu maashaallah baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha. Arabiyaan majlisiidha. Waa tokko wanti wal dhabu hin jiru. Arabiyaan majlisii irrayyuu isa kana wayya. Maaliif isa kana sa'aatii barbaadan ofii keenya mana keenyatti baasnee miiccanneetti deebisuu dandeenya. Akkasuma sa'aatii barbaannetti gatii salphaadhaan carqii isaatti qayyarachuu dandeenya. Garuu Arabiyaan majlisii amma fakkeenyaaf yoo wagguma tokko waggaa lamaa gadi mache carqiin isaa baheeyyuu miiccamu. Maaliif carqii Arabiyaan majlisii baasanii miicisiisuudhaaf ammas baajata guddaa nama gaafata jechuudha. Isa kana garuu mana keenya teenyee harka keenyaan itti baafannee miiccannee itti deebifachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma yoo qiyyaarii barbaannes safara firaashii normaaliitii miti amma kuni safara kanaan hodhamuu qaba carqiinsaa. Akka firaashii ispoonjii firaashii 4 fi tiraasii 12 jennee bicha ajajneen hodhisiisnee kanatti finnee galchina yoo jenne ishiin jedhu. Kun gatiinis hin dabalaa, carqiinsaas hin dabalaa, guddinnisaas hin dabalaa. Firaashiin kun jechuudha. Tiknasiinsaas immoo ol kaadha akkuma argitan. Abbaa tiknasii 10ti. Tiknasii jechuun ol ka'iinsa isaati lafarraa. Firaashichi jechuudha. Lafarraa hanginni ol ka'u tiknasii 10 jedhama. Akkasii gadiin jedhu bakka yoomiyyuu gadiin jedhu olin jedhu asin jedhu achin jedhu yoomiyyuu akkuma kanatti sinii taa'a. Maashaallah baay'ee tokko bareedaadhaan isiniin jedha hordoftoota koo namoonni bitachuu barbaadanii firaashiif tiraasii jechuudha. Kana booda firaashii ispoonjii ani yeroo hunda keessaniyyuu isinitti hima. Yoomiyyuu ispoonjiin gadi jechuun nisu takka turee maalis ta'e saandinyaa akkamiyyuu yoo ta'e yeroo keessa haphachuun isaan oolu. Yoo haa ta'u yoo haphate ammaaf gatiinsaa salphaadha yeroo bitnu ammas deebisnee jijjiiruuf gatiinsaa salphaa ta'uu danda'a. Garuu manni ala afnu
nu rakkisaa ala namni dhufee irra taa'ee dirqama bakka namni irra taa'e sana kaasnee akkas achi waxxarree afuu nu barbaachisaa kuniyoo keessatti shamarran keenya biyya arabaa jirtan anumaa dabalatee jechuudha. Dugdi keenya wallaahi gidoon keenya achitti dhumee dhufa. Kanaaf mana keenya gajjannee xaachuullee gajjannee hojii mana keessaa hojjechuun wallaahi badaa namatti ulfaata. Yeroo achi jiru nuun galu gaafa biyya gallee jenne garuu hojii gugguuffiiti biyyi keenya mana keessaa kan nuti gugguufnee hojjennu da'uu jira ilmoo guddisuu jira in ulfaata jechuudha. Hojiin biyya keenya manuma ofiitti hojjetachuudha jechuudha. Isa kana immoo yeroo namni dhufe waan ijji keenya waan gaarii baree bicuusii waa xurannaa bicuusii waas jannaan achi jannaan nutti hin tolu jechuudha. Yoomiyyuu manni keenya nu qulqullaa'e nu bareedee akka taa'u barbaanna gatii ta'ee fi firaashii ispoonjii yeroo as jedhee achi jedhee yeroo hunda kaasnee afaa yeroo hunda akkas godhaa taa'uun bakka namaan ta'u Arabiyaan majlisii namoonni aqmiin keessan yookiin humni keessan hin dandeenye kun Arabiyaan majlisii dhawwaa tokko waa wal dhabu hin qabu. Yoomiyyuu waan gaariin isinii hawwa wallaahi maaliifi akkuma an duraan kushiina Arabaatti gubadhaa ture akkuma shinti beetii jira fuula jira waa meeqa jira miti achi yeroo jirru badaa waa akka gidoo keenya umrii keenya waa baay'eetti kennine achitti cabnee gallaa. Kanaaf gaafa biyya gallu wanta gaarii nu eeggachuu qaba inshallah. Rabbiin yaada muraada keessan sinii haguutu wallaahi hunduma keessan Rabbiin yaada muraada keessan sinii haguutu. Rabbii yeroo gabaabaa keessatti biyya keessaniin nagaan isin gahee nama jiruu gaarii jiruu gammachuu jiraatu sin haa taasisu inshallah. Wallaahi nama biyya Arabaa jiraate biyya galurra nama isa sila biyya jiru wayya maaliifi bakka achi biyya baanee maatiirraa fagaannee gidoo keenya dhabnee bakka waa baay'ee yeroo biyya gallu jiruu gaarii jiraachuu barbaanne jechuudha. Kanaaf inshallah Rabbiin hin danda'a hunda keessa yaada muraada keessan yeroo gabaabaa keessatti isinii guutee waan hojjettan keessa barakaa isinii kaa'ee nagaan biyya keessanitti isin galchee jiruu gaarii isin haa jiraachisu inshallah. Hawwii kooti wallaahi hunda keessaniyyuu inshallah Rabbiin gufuuf gufaata fuuldura keessanii haa kaasuun isiniin jedha inshallah. Isinis ni jedha jiruun biyyaa ulfaataadhaan jedhina rizqiin harka Rabbiiti eessattuu Rabbiin nu jiraachisa. Maaliif rizqiin keenya bakka harka Rabbiiti malee biyya Arabaa miti. Sababaaf baanaa of jijjiiruuf jechuudha. Kana booda bakka biyyas gallu sababa sana geessisnee isa hojjetanni keessa Rabbiin barakaa nu kaa'ee rizqii guddaan nu jijjiiree nu jiraachisa jechuudha inshallah. Sinin jedha hordoftoota kookaa namoonni meeshaalee garaagaraa jechuu barbaadanii inshallah amanamummaadhaan qodaa akkasiin jettanitti isinii bitee bakka isin barbaadaniin isinii geessuudha qophiidhaan obboleettiin keessan Saalihaan inshallah. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo sagaleen koo kun isinitti dhagahama ta'e Allahu aalam inshallah. Sagaleen daqiiqaan kun illee dheerateera viidiyoon kun jechuudha. Akkas inshallah firaashiiwwan amma namoonni barbaadan gatii isaa dhiifama isiniin himne firaashiin tokko akka sanatti hodhamee bahee jechuudha. Keessaan kabarii uffatee kabarii jechuun boondidiin sun hamma firaashii duwwaa isaatu gurgurama gatii ta'ennaan jalatti inshallah kan yoo barbaadan isuma koos ta'ee yookiin immoo kan namoota yeroo bahee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka ta'e irraaf keessaan uffatee bahee birrii 6,000 boondidichi. Tiraasii immoo isinitti meeragaa duraan nu tiraasiin duwwaansaa birrii 400 carqiinis inshallah isaa basaa iddootti baaseetan isinitti himaa. Kan koo gatiin dambanyaa akkuma ofiitti gatii astaayitiidhaan baay'ee tokko kan kee gatii ta'edhanii naa hojjetanii maaliif silaanumatu si danda'a garuu akkas jedhanii waa baay'ee natti himanii wallaahi maashaallah Rabbiin jararraa jaallatu dambanyoota koollee maal sila akka keenyaatti akkanuma nuusii hojjechuu qabnaa maal jedhanii garuu gatiidhuma qodaa hamma ta'e bichaa irraa na kaffalchiisan gatii ta'e jennaan gatii isaa kan kootiirra kan namoota yeroo hojjedhee baasise maaliif innillee akka gabaarra baay'ee tokko astaayitiidhaan hojjetama. Wanti dambanyaarraa bitanuu fi wanti yeroo hunda suuqii dhuma bitanu tokko miti. Dambanyoonni koo meeshaa kamuu maashaallah wallaahi gatii astaayitiidhaan naa kennanii maaliif namni
waa bichuu argatee dambanya qabachuu barbaada gatii ta'e nanan immoo meeshaa namoota baay'een bita gatii ta'eef gatii astaayetii gatii gadi aanaadhaan naa kennu jechuudha meeshaa kamiyyuu akkasin isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah akkasuma qodaa qulqulluu waan naan gatiirra qodaa qulqulluu ta'uu qabu qodaa boor namaa bitamee itti nama yeellaasis ta'uu qaba gatii irra jechuu ko maaliifuyyuu isin qodaan kamiyyuu gatii qinnaashidha gatii gabaarraa gadi jechuudha kan isinii bituu dambanyaa dhaabbataarraa kanaaf meeshaa kamiyyuu yoo barbaadame kunoo kana keessaayis argitanii screenshot gootanii keessanitti ergattanii isinii bitee bakka bakka isin jettanitti isinii geessuu nan danda'a inshaallah biiznillah akkas hordoftoota koo warroonni laakiin jajjabeessitan warroonni koomentii yaadanaa kennitan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaan aftiraadha jazakumullahu khairan akkasuma gaa laakiin snaa godhaa gaa laakii jechuudha maaliif laakii gochuun viidiyoon kun akka tariitii namoota bira ga'u na gargaara akkasuma namoonni maatii toon ta'initu subscribe godhin viidiyoo kana ilaalaa jirtanu subscribe godhaa maatii koo ta'a inshaallah akkasin isiniin jedha du'aayis walii godhaa waan dandeenyuunis wal bira dhaabbataa waan gaariis walii dabarsaa inshaallah nama waliin fuulduratti tarkaanfatu rabbiin nu haa taasisu hanga viidiyoo biraatti